Rashaan jira huccufti ilmaan afran qallooti. Hawwisoo urjii bakkalchaa qofaan afran qalloo jechuu turan. Gaafana duuba Usmaa'iloon kun waan dalagu tana dalagaa wallise. Hay afoonni walliftanii jennaan eenyu wallifte? Hay duuba hoo midhaan itti gaafas walaloon jaanii midhaan itti dhabne malee ta'e. Hay an midhaan baasuun hin danda'aman ifuma qabu. Aboo seema kabarbaadu qabee akkasitti hawwisoo sun geggeesse achi itti gattaa'ee hawwisoo sun ol kaasee hanga warri nu duraa dhiichisu cufa bira dabarse. Akkasitti egaa akka hayyuun keenya Mahamad dubbatetti hawwisoo sun ol kaasee miila lamaan dhaabe. Akordiyo cabsaan achitti hafte. Raadiyoon cabsaa hafte. Ayyuub Abubakar Muhammad dheeraa utaalee Maqdishoo bu'ee qabsoo biraa eegalee afaan Oromoo raadiyoon cabsaa kijibsiise. Asitti duuba dirqiin funyaan urrii akka mootummaan Haile Sillaasee raadiyoon abartu. Gaafaan alachiin dubbatti dachiin jiru namoota baatii jahaa torbatti mareen tanaa garii jechuun gaafaan ani ka'ee yaa haadhatoo aliyyoo gutusha yaa tiruuje amat tokko booda yennaa tuula taawaa jaa warra biyya bal'ootan biyya abbaa keenyaa nu rakkisee hudhee afaan keenya malee afaan biraan jiru jaan afaan si caane bahe jaani. Duuba dirqameeti mootummaan Haile Sillaasee raadiyoo magaalaa keenya magaalaa Abaadir magaalaa Nagayaa magaalaa dura diinuu seena keessa raadiyoo bane. Ilaatti yabanamte jee Abubakar Muusaa Wadaayiroo Baajaarraa utaalee bu'e. Maalirra kaan raadiyoo sun saanjaan soosteenyaa kifla xoor nama nyaatu ofan nama nyaatu. Waan nuuf baname jennee saanjaa kifla xoor aboo raadiyoon saanjaa kifla xoor. Abubakar Muusaa Wadaayiroo Baajaarraa seenee duuba saanjaa soosteenyaa kifla xooriifis soosteenyaa kifla xooris miidhagsaa jedhamu. Ragaan lammeessaa baanaan afaan Oromoo raadiyoon cabsaan haftee afaan Oromoo raadiyoon bareeche raadiyoon ijaara raadiyoon ajjeesaan sabise. Duubagaa magaalaan tun magaalaan Eebaa magaalaan Hararii magaalaa warri bilisummaa feene jiru qubateetti habaqaadha. Kunum jedhanii warri Soomaaliyaa bilisa baase. Asitti dhufee wal jaaree gabbatee ummanni Hararii halkanii guyyaa wal bira dhaabbatee waan qabu akka biyya irra gannaqee manguddoo isaanii sanii jecha garafamtee miidhamtee kunub sanduubaani cabsina kacaan dhoysanii baasanii Jumhuriyaa Soomaaliyaa ijaaramte. Gargaarsa uummata Harariiti. Achi Ziyaad Barreen dhufee uummata facaase warri SNN as dhufee waan raasutel keenya kana qubatee asin wal jaaree bahee mootummaa Soomaalii kuffisee mootummaa Ziyaad Barree kuffisee hanga isaa muratee keessaa bahe. Magaalaan Harar magaalaa Abubakar Muusaa Wadaayiroo Baajaarraa abdiisaa akkuma warra isaan duraatti guutetti guutee thank you yaalmaan Hararii. Yaa aanoota keenya, yaa foon keenya, yaa dhiiga keenya, isin warra nagayaati, warra jaalalaati, warra dirmatoodha, bakka keenya taatan. Duuba Abubakar Muusaa Wadaayiroo Baajaarraa gaafa du'e walaloota akkam katan. Guyyaan nurra dabruuni duutaa nuu dhaamaa watkaanis dhaabbatee awwaalaa nu yaamaa
obboleessa keenya ka awwaallee galle ni dhuftan nuun jedhe nuutun beekin malee jira nama yokkuu guyyuu laayibireerii awwaalle gajjeenis garaa bal'atti kan numa liqimsitii Abubakar obboleessa kiyya Abubakar Muusaa Wadaayii Roobaa Jaarraa falmiin jaalkiyya hojiin jaalkiyya hawwisaan jaalkiyya hin duune ni ajjeefame hin dhabamne ni jiraata na caqasuu keessaniif galatu. Hamilen muslimata hamilen agero sampai kita umri berterap ya anduhi umri derata enam Hanatan Sudan ini bakka yaadannoo labbaa jiru inan qaqqee jira yeroo gabaabduu keessa dhageessu wayita dhageetti na jidduutti kanartame urjii artistoota Oromoo Qamarree Yuusuf gara gaditti dandara hamileen xiqqaatti Kajamtoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaa akka gaarii babbareedanii haasawni na dura hedduu haasawame ani haasawa obboleeyyan kiyya kanarra guddaa abbootiin kiyya kan akka jaallashantaffaan dubbatan irratti aansee wanni hedduu dabalullee hin jiru ani yoo maayikiraafooniin harka aansee dhugumaan beeka haasawa beeka waa'ee Jaal Bakar Muusaa irraa waggaa dubbannu gammachuu fi gaddaan nu dhaga'ame. Gaddi ka duraan dabarsine sanii beeka. Ka amma walitti deemnuuf akka keessa jirrus gammachuudha. Bakar Muusaa jechuun akkuma reefu abbaan kiyya jaalli kiyya jedhetti maamman qopheen jedhetti shantam shibbisaan jedhetti Bakar Muusaa jechuun ija uummata Oromooti. Yeroo san keessatti haga irraatti waan isaan habaqaalaniitu amma ammaatti akka qamarfaas kan boodaas akkasitti dachaa dhufe guddachaa tuma dhufne jechuudha. Waan yaadadhu keessaa wanni gadda jee hedduu taamma ammaatti garaa keenya keessaa waan diinni nu godhe irraanfachuu dadhabne namni du'ee awwaallachuu maatii miti. Garuu bineensa nu nyaachisan alatti san yoomuu ilma kiyyaafis nu waan dhaamaa ilmoo ilma kiyyaafis nu waan dhaamaa hijaaba baafachuu jecha osoo hin ta'in akka wanni kanaa ilma namaa irratti lammatan deebine gorsuudhaaf jara keenya kana alatti habaqaalli Bakar Muusaa habaqaalee tokko lamaa miti hagan qabu nuti gaafa ijoolleedhaan afaanuma keenya mi'aawaa kana magdashotti caqasaa turre sanuu baraqaa afaan gaallaa jaanii akkasiin jettu ayyoon dureenaa saba shantam keenya afaan gaafas bilisummaan aannanii nama beekuun dhugaa sanumaa jecha osoo wanni kun guddachaan dhufne dirqama asitti baruu qabna jaanii asitti nu galanii jechuudha. Tokko isaan keessaa ammaan tana rabbi mataa godhuu fi dubrii kiyyaa obboleeyyan lameen homaa addaan dullee abdi qophee jechuudha. Warra jara san keessaa jechuudha miliyoona jalaa roobaa fa'aa jechuudha amma qophee fa'aa jechuudha sisaayee hordofaa fa'aa jechuudha akkuma hidhee fa'aa jechuudha. Warri yeroo san nuti akka ijoollummaatti yaadannu jechuudha. San keessaa xiqqoo waanuma Bakar keenya jeenisni tokko amma biyya faranjiitti raappiin akkanatti addunyaa garagalcha kana Bakar keenya gaafasuu beeka afaan Oromoo waa hundaaf taajee ogguu miciyyoota akka barbaada baadiyyaa dhaqee warri wallee sareen isin duttee ari'anii akkasiin miciyyoon na dura la'uu ani si jala halala'uu
darsi warraa qalala'uu hattuu na sehee abbaan sii na jala halala'uu na qabee habalaan na zawzoo angaggabee lafa dha'uu ni du'a na sehee na biraan rafaa'uu akkas jee harkeenyaa yaadannoo guddaadha. An akka yaada kiyyaatti isinirraa hin gabaabsaa. Qabsoon kaleessa abakar keenya faan fakkaatonni isaanii jalqaban har'aan tana bakka tana gahuun hundee gundoo isaan lafa kaayessanii ifirratti nas deebi'aa ani galgala edaatiin dhaga'ee tukurfaa'ee illee dhufne hoggaan dhaga'u jaalaliyyaatu finfinnee irraa natti bilbilee yaadataa Junaydii waan akkanaatti jira tiivi yaadataa keessa jirra nutis waan akkanaatti jira obboleessa keenya abbaa keenya obbo Abubakar Musaa yaadannoo isaatii hin rafinii akkuma rafnetti kan ijee maamma qopheenis naa bilbilee bakka tiivi yaadataatis ta'eetiin bakka qamariis ta'ee dhufee galatoomaa isa gartuu biyyattii gammadaa jechuudha. Jadi kamu mana kami buku juga. Yusuf nak nak jenah.